Jireenya keessatti itti gaafatamummaa fudhachuu hin sodaatin. Tarii yoo milkooftee gaggeessaa taata, yoo dadhabde immoo irraa baratta. Bu'aa bahiin jireenya nama dhandhamsiisa. Injifachuun immoo hiikaa jireenyaa nama hubachiisa. Daandiin gufannaa hin qabne galma itti geessu hin qabdu. Abjuu kee dhugoomfachuu fi hin dhamaatu taanaan nama kan biraatu abjuu isaa akka dhugoomsitu si qacarata. Sammuu gaarii qabdu lafa onaa hin taasisin, misoomsi waan gaarii irra oolchi. Sammuu kee ati maallaqaan hin bitne, waan gaarii akka ittiin hojjettuuf tola badhaafamte.